Ashama jirtu maatii kookiitu fi kan taatanii lafaa fi bakka jirtanitti nagaasanii fi haa ta'u jirtu jiraayina kaakuutti. Har'a immoo galgalaanii kaameraan kiyyaara likkeen xiqqoo ishee karaa isaa likkee miti hin addaa taasiin akkas jijjira. Maal isiniin jechuu barbaade kaameraa qopheeffadhee dhufee lamaan jira. Irratti cufaa kanaa fi namarratti biraankii dalaguu deema. Yoo naa milkaa'e gad lakkisee yoo naa milkaa'uu baate immoo gadi lakkisu. Kanaaf yaa rabbi kiyyaatti na wajjumaan tonkoliin itti dhuftee walumaan taa'ee asaabuun. Kanaaf kaameraan kiyya baay'ee mul'atu yaa ta'u garuu sagaleen koo yaa dhaga'amu. Kanaaf namarratti biraankii gochuu deema wajjumaan taa'ana jechuudha. Na wajjin taa'uu naa kaasanii. Prank irratti dura obboleessa koo irratti prank dalaga'eeni neetworkii isaa baay'ee dalagu jechuudha. Nama wayii argadhee achumaanii ijoollee baay'ee hin beektu. Inni immoo narratti dabalaa jira. Yaa Rabbi walatti dabalaa oolti. Nagaa keetti. Nagaa kootti maa beekti? Nan jira. Nagaa kiyyalee shimaddireetti. Nama yaadatanii yoo biyya galan. Yoo biyya galan nama yaadatanii. Maaliif boddere? Akkanuma nama irraafachuun akkanuma na irraafatu natti fakkaate. Wallahi dhugaas irraafachuuf miti beekta. Garuu takkaas inni irraafanne sammuu keessatti qaamaan sii daawwachuu dadhabe malee. Maal jechuun maal yuutuubii dhiiste? Kaafuu fi maal setti? Yaal maal yuutuubii dhiiste? Yuutuubii maal beektaa jire yuutuubii dura situ yuutuub godhe malee yeroo qabaadde yuutuubii isa godhe. Jechuun maal irratti hojjettu maalidha? Ogaa hojii dhagalte maal jechuudha? Ogaa jechuun wallahi egaa hojii kana illee yeroo qabu mee maarraa hojjeta koopii hojii galgala yoo galu galgala sila hojii kana waraabee rakka furu mee maal rakka fura barba rakka furu galee. Prank maal irratti hojjette? Prank irraa hojjette sirratti moo sirna biraa irratti? Ana irrattis nama biraa irrattis. Wallahi kookiti keenya kun amma yuutuub kun amma biyya wagalanii ofii masaajidhaan hojjetan malee yuutuubiin akka nama jinqii keessa deemnee hojjennu kanatti yuutuub gaarii kookii. Laa rakkoo hin qabu tokkoffaa waanuma adda addaa waanuma ta'e xiqqoo viidiyoo gabaabduu irratti gad lakkistes jala hin dadhabu qaama baay'ee dadhabe koo. Dadhabe lama dadhaba dulloon amma jaarsa halkanii ta'e. Kanaaf maal wayyaaree irratti hojjedhu kaa. Dhugaan atti mata rulee. Nagaan tangalle? Koi kanan jedhu. Ati erga biyya galtee dhufte jechuudha naannis hin bilbiltu akkasuma yuutuubarree hin dhiyeessitee namarree gaafannaa ni fuudhe naan jedhan dhuguma fuute maati? Waan ishee hafuudhe hin girmaan gaafattooti. Girmaa malee namni biraa namni dhugaa. Ati kaa'onni jiru san dhugaa ta'e ta'uu ati kaanii eenyu maqaan isaa mijaasaan isaa maqaa dagadheera. Koi ati akkasi jaalatu hin beektamu? Kaa'obsaan haasa'u san dhugaa ta'e ta'uu? Laa obsaan ree inni haasa'u dhuguma haasa'a garuu ijoollee baay'een echan naxxinaa jedhanii na gaafachaa turanii. Nuti kaaka qoosatti malee jaalala dhugaa walitti hin dubbanne naasofne waa'ee jaalalaa ani immoo baay'ee si jaaladha waan ta'eef maal godhare? Osoo baay'ee na jaalattee akkana na gattaa waggaa guutuu. Jechuun qabeetta biyya galee naan jennaan fuudhe naan jennaan maal jenne
Wah, kobar syariah ke nani aja mau full illee shan illee full shan ol sin nani aja umale aga full nani aja syariah ke no si full aja mata karak kau kau. Ani immoo kophaa barbaada. Maal koba dunia no koba nyata nyertu boleh nyata arti koba yang cukup ber. Ani masaanuu fedhu kan maal jechuu? Maal jechuun masaaluu fedhu akkamitti addunyaan tun masaaluu bichaa taatee jirti amma. Kanaafuu edda dhuguma fuutee jechuudhaani. Kookii koo dhageetta bara tokko jedhan amma bara akkunooma warri durii bara nu as dabarse nu amma geenullee waxa warri amma jiru kun of dura achi dabarsinee biraa deemnu bara wayii keessa jedhan. Dubartii 40 dhiira takka jala yaa'aa jedhan sii gala dubartii 40 dhiirri tokko jechaani jechuun. Amma kalaasiisa dhiisitee ani sitti haasawaa deebisa. Waan ammaatiin itti beekta waan of dura dhufuuf deemu kanarra odoo bakka 40 san hin geenye afuruma tana yoo fuunee yoo bareeda maoona yaani fuudhellee sinyaan lama sadi fuudhee sinyaan takkeetti ma fuudhe lammaffaa taata jaarsi tama lammaffaatitti deemaa yoo kookii dhugaa. Maqaa isaatiin dhuguma fuutee reedaati. Jaalan taatu riisee taatu Maal jechuun? yoo fuudhe kan erganatti yeroo muufee. Kookii. Jirta ofii akkama deemte. Ani nagaa kooti. Takko sababa keeti yuutuubii irraa bade sababa ati jaalala keetiif yuutuubii irra dhufe ati nagattee jiratti kanaan goofarii koo jettaani kanaan lubbuu koo jettaani lubbuun tiyya jiran nama dooddeedhe achirraa bade sababa kee yuutuubii irraa bade jira. Wallaahi kanama addunyaa ta'uu beeksisee dabarsee jira. Ati amma qoosaa jirta tokkoffaa maaliif na qoosa waan ta'eef qoosadha malee hundattuu na jaalatamu. Reeni silaa akka si jaalatu hin beekta ijoolleen irra hin beekti akka ani si jaalatu. Ati kana jaalattu maaliif naan dabalee? Kinoo si dabalee miti maal jechuudha? Kana takkitti naa dabaltu guyyaa meeqa si barreessee eenyu jedhu naan jettaa baras deebitee eenyu jedhu. Kalaas kaati lakkoofsa kee jijjiirratti maal godhanii amma dhuguma fuutee reetti. Lubbuu koo sima jaaladha amshi. Ati fuune moo? Si ergaa dhuftaa ati biyya kana fiisaa dhuftaa? Adaamiin natti gosa fa'aa garaana nyaatti ko. Ani Mamadaan. Ati kaa fuudhe naan jennaan. Fuudhe siin jedhee? Fuudhe lammaffaa taa'e naan jechaa jirta ko. Ati maa ona heerumte maal taataree lammaffaa? Ani lammaffaan barbaadu ko ani kophaa koo barbaada leesh lammaffaa koo taate maal jechuudha? Shee midhakko. Ishii irraa ni kaa buusee fuudhaa bakka gaafa si fuudhee ka'ee ishii irratti ni kaa deebisa. Laa atama fakkeenyaaf gaafa ana fuuta ishii yaadatta waan ta'eef kalaas. Maa Akkamitti yaadattare? Gaafa si fuudhe san sima bira bula guyyaa ji'a tokko sima bira bula. Ji'a tokko booda guyyaa tokko si bira guyyaa tokko si bira bula. Kalaas mee waan biraas. Kanaaf maal jetta reema meenatti? Leesh nagattee shi. Lammaffaa moo? Lammaffaa. Tokkoffaa. Erga kuutu. Biyya kanatti lammaffaa dhufaa sama tokkoffaa dhufaa. Laa jechuun ijoollee baay'een koo fuudhee jira jennattee maaliif? Erga biyya galee dhufe maasi dhiise naan jechaa turan kanatti sodaadde beekta. Yaani fuudhu namni ji'a tokko keessan fuudhamoo sargeeffatamoo hin kadhatamoo ati akkam jettee yaadde ati namni ji'a tokko fuudha. Jechuun kabeettaare fuuni yeroo ammaatti rakkina hin qabu kobeetta. Kophee yoo taate kophee sitti illee madiraas irratti maal rakkoo qabare. Kun agartee wal kun yuutuubiin marti
Firaanki badiraati firaanki dubartiin qabdu adaan akkamittiin godhate. Ergaati fuutee maal godhanis. Ijoolleen amma wajjin beeku. Kanaaf ati fuutee nyaata fakkaatti. Odoo waan jiru jala jantaa akka waan du'e. Jechuun jana mara koo qabaree ati yoon baasee ani siin jaaladha. Ati irree baastee siin jaaladha naan jechuu baattee ani dhugaatti si jaaladhe garuu ati nagatte urfatti nagattee na biraa deemi. Osoo namni marti kunoo akkanatti dawwalaa jiranii amma osoo waan biraa deemte Saaraan na dawwaltee migattii kana fuudhuu qabda naan jettee dabarsaa dhayitee na akkaasi fudhatanii kun yoo ta'u yeroo akkana hundaati na dhiiftee kaanin lubbuu jetta kaanin eegatee jetta kaanin dhiiramataa firiizee jetta anashim namoota jechuutti yuutuub irraa na balleessite na aarsite. Kalas qaama bakka erga fuutee dhiisi qaba bakka handaarbe mara koo hin qabu. Ani baasee sitti dubbachuu. Si gabbaree na fuudhe moo si kadhatee na fuudhe maal taate qabu. Ayi jecha dhagahi kaan maal godhare. Jecha dhagahe jechi yeroo ammaa jechaan hojjetamu hin jira. Ati jechuun osoo ani kaani maal fi na qoosaati sin qoosta kaan maal fi nuti qoosa ani garuu qoosa san keessa immoo si jaaladhe. Ati immoo galtee Itoophiyaa galaan anas nagattee yuutuubii keetirree dhiistee ani kophaatti ta'e. Yaani bakka namni ijaartee fuudhe jireenya isaan beeku jechuudha. Kaakuu nama nagatte miti. Maa nama qullafti moo? Kalas. Ishii dhiise bakka waan hundaaf. Sinaanuuf keessa. Kanaafuu amma qophaa'e kaasee fuudha. Maa isin dura maatii kan keetii wal baraaman nama keessannaa jechuun sodaadha jettee itti jenna. Ani jechuun kaani qoosaa wajjin qoosna kanatti ati garuu Itoophiyaa galaan nagatte maal jechuun? Itoophiyaa beektaa dhikkisuu argadhe taa'aadha garaa buute ta'e ijaa fi maallee arge kanumatti bari beektaa nata ta jechuun maal jedhee sitti akka jedhee sitti waafoo tabiyyaalaa baatee hin argin jeqeejeqee hin qabne ta yuutuubii wanti tiiktook irra deemaa hin qabne ta shaaworii seeni ijoolleen tiiktook irratti bichi boy achi garagali dabbaas qabi ol qabii kanas beeynu argate. Kalas amma bakka waan biraan haasaniitti kalas bakka fuute shoo. Bakka jiraattan daafan. Yoon jiraattis kun jiraachuu baadhis neesh. Ati bakka jiraattee jedhe hundaafuu ati jiraachuu dhabuu keeti. Akka jirtu duwwan beekaa si hordofa waasitu nan hordofne malee asi dubbisuu waatu malee si argaa. Nayyuu laalin kalas. Amma oomitti karaan na gubata. Mana ammoo yoomitti karaan na gubata. Walumaan nu gubataara sibicha. Ati immoo leeshti gubatare. Siifika. Eegaa nan biraa fuute leesh garaa si gubata. Akka si jaalatu reetaa garuu. Rooti dhugaa akka si jaalatu reetaa garuu. Ati dhuguma na jaalatta moo? Sobaare. Kanaaf nan biraa fuute kaa. Akka si jaalatu reetaa garuu. Kalas kanaaf nan biraa fuute kaa. Sirees akka si jaalatu. Raankii maali? Raankii sirratti hojjette kaa. Akka na jaallatu. Maraatee ati kakaraa. Maraatee. Ati maraatee kakaraa raankii nu goota. Si godhe kaa maaliif ijoollee na gaafachaa jiru eessa bade naan jechaa jiru keessaa muree kan lakkisa kalas. Ati fidi naan jechaa jiru maal godhare? Amma na jaalatta wala jaalattati.
Kalah sama waan berasa. Juga aku kira menjala tadi pak. Maal jechuudha. Indus tuh ya kan suara. Amma biraankii sirratti hojjedha waan ta'eef kalaas dhiisu shufuu. Cewek sih kerap bangkok. Ofis jirta ada kam. Ani jira apa maaliif fuudhe waan naagiranii kan dabaafachuu dhufeeti garuu natti himuu diddee dhuguma fuudhe naan jettee kanaan baga simmil keesse. Waa'ee ni siyaasuu biyya kan fuudhee dhufani. Waa'ee ni doosa fuudhee waan naa godhaa miti akka horaa. Kaajeen. Anchi beerusi taate si galchaan jirtu. Saaraan galte hin deebine. Saaraan abbaa manaa qabdii galte kaan maalti kalarii kalaas ishii jiru. Erga fuute maal godhaa si wajjin haasa'u. Saaraan ikkoo ilmaan qabina fakkaatee bira yuutuu irratti argee ture. Maa baariif hin beekne ka. Kanaaf ka ishii fuute isa suura ishii naa erge ka. Ishii fuute isa suura ishii naa erge. Wajjirafa suuraa kaasee si erga. Kanaaf ja'u ishii ka maatii kiyyatti nagaa naa garaan na gubatti nan deeme bishaan dhuga. Ishee jatee bakka ishee fayyada. Galatoome dhugaana yaadachuu keetiin bar. Maatii kiyyatti naa himi kan akka fuula sitti himi. Abshirindeen kan keeti ani kan keetuma yoomu addaa fagaanullee ati makooti ani masi jaarata kookii kooti siin jedha ishee. Kan fuute arii kaa ishii nan dhufa. Kanaaf hordoftoota kiyyatti nagaa naa himi kaashuu maa badinaan jechaa jirani. Ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota kookii yookiin kookiin daa Mustafa jedhuu akkas danda'ama. Maal jechuun silaa fuutee jirta maaliif akkas jettari? Obsaan naa lola. Fuudhullee lammaffaadha rakkoon qabu aadiidha kuni. Kanaaf abshir jirra jirtu isin hin jireera. Kookiin ta'e waa yaadinaa isin hin jirre warri jala jattanii taasumaanuu ofeegaa. Maal jechuun? Akka duuti isin hin badu. Keessaa mura kana obsaan gaafa hin dhagee biloo kana godha. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taatii tokko du'ee tokko nyaatu gaggalaafata taatii jedhee warri jana ajjanuun ta'e. Amma kaamee ijoollee itti aanis ijoolleeniitti atamma jaartii ta'etti bichaa maara kan qabatan hordoftoota keetti nagaa naa biyyalla. Maal jette jettee? Kalaas nagaa. Ittiin. Okay, lubbuu ishee bakka. Bye. Bye. Bye, akkan gaarii. Mustafa pranking godhee deebi'ee irratti pranking godhee gara nama waan inni haasa'u kan biraa inni kana haasa'u kan biraa garaan na gubate garuu pranking irree naa ta'e haa ta'u homaa miti garuu pranking kiyyaanaaf ta'e natti fakkaata inni kan natti haasa'u kan biraa natti haasa'u kan biraa fuune jedha warri kinoo Mustafaan sadaqee jettan ani Mustafaan kinoo kopuma kubaa jirra haadha wajjin qoosna yaada wajjin taphanna qoonni isaa isuma kana anis qoonni yuutuubii kanuma kanaaf maal jechuu barbaade warri maatiin an ta'e maatiin na godhaa garuu na milkaa'e natti fakkaata isatu piraankiina godhe garuu ana osoo hin taane isatu piraankiina irratti hojjete kanaaf Mustafaan jira biyya galee deebi'ee garuu fuudhatee kan adda baasee hin beeku qoosa isaati dhugaa isaa kanaaf akkas fakkaata warri maatiin an ta'e maatiin laakishee godhaan kaameraan kiyyaarraa baay'ee addaates dimismisaa hin mul'atu yaa ta'u garuu naa ta'ee jira kanaaf amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti yoo naaf ta'e viidiyoo kun kan lakkisa inshaallah kanaaf Mustafaan isoo biyya galee irratti hojjetu natti fakkaata hojiitu biizii godhe hojiirraa dhabame malee hinuma hojjetaa isiniin jedha namni tokko yuutuubii jalqabee yoo lakkise gara namaatti kanaaf ta'u amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.